gaafadhu. Ati macaafarraa hin si gaafadda. Ishi. Ani immoo isa amma gaafatte yoo naa ibsitan immoo siif hin ibsa kan. Okay, bareedaadha. Isa wanni hin jeeni 30 barreessi hin jeen akkasi barreessi. Ati 30 barreessi ayyee. Eessa macaafni akkas jedhu eessa? Caafanni akkana jedhu. Booda hafuuraaniin ibsa jechuu deemti miciyyoon. Hafuuraanis ibsuu nan danda'a, ibsuu dhiisuu nan danda'a. Isa waa'ee Hafuuraan erga ibsitee eessa akka ta'e hafuurritti haasitti himu gaafadhu hafuura. Akkas. Hafuura jechuun zim jedhee miti hafuurri kan bahu Bakka amma isin dubbachuu jirtan kan hafuurri inni muufe ustaadha inni muufe hafuurri. Hin qabdu hafuura. Isii dabalaa qo'e. Isii dabalaa kunoo. Isii dabalaa. Akka qoostu kana sitti fakkaatiin mi'amaan kiristaanni ishee. Ati kiristaanas miti hafuuras hin qabdu. Hafuuras haadhabu kiristaanas ta'uu abaatu baafatuma amma micaa kana gaafatte naa ibsinsiin jedhan immoo kanuma siin ibsan jiru. Hafuurri qulqulluun sitti haa ibsu warra hafuura qabu hojjeessu. Ammaan booda maayikii hin banatin. Garsiisuu waan uffatu abumaa zisi. Wangeelichumaan banatu tiktiisaatti maa kuni wangeelichumaan bantu beettee. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa kaleessaa qabdee ijoollee kiristaanaa arrabsa. Abboon irraa usati. Eegaati isin jettan mee macaafa harkaa qabda seenu. Isuma gaafadhu. Baay'ee macaafa Izraa boqonnaa takka lakkoofsa 9 baasime. Maatte. Israa'el. Izraa boqonnaa takka. Boqonnaa takka lakkoofsa 9. Sigalee warri islaamaa as jala tasgabbaa'e maarree jettan akkuma abdii kana agartee akkuma paastar abdii as jala jiru kana agartee waa barreessu kana isinillee akkuma kaafiraatti waa barreessitan isa takkaatti yaada yaabbo namni akkuma ol seene waan barreessu xiqqoo. Xiqqootti yaada jala turaa xiqqoo dhaggeeffadha. Izraa meeqattee obboleessu natti himme? Boqonnaa takka lakkoofsa 9. Kani nana suuta akka nama salaatu jirutti itti haasa'u. Gubatan maqaa islaamaa baafataniiti bar ustaaza ijoolleen teenya islaamaatiifti maqaa islaamaa baafataniiti as jala islaama fakkaatanii nama walitti buusuuf waan akkanaa tana barreessanii bara. Samuutu marra qabnaayyee. Galanni harabbii ol aaneeti of taanee jiraan nabbii. Always. Ini mana kata komen banat deh jadi kamu banat deh jadi banat deram banat deh nudu bisa kalau mana sih lah kata bade mah wan du bisa san nadu bisa atau mana du bisa du bisa emma tanu lalu turte emma du bisa calji nadu bisa Indubbis hafuuraan qabnu nuti. Hafuura qabaannaan nu gaafachaa jirtu dubbisi. Dubbisi. Jechuun dubbisi hafuuraan. Dubbisu. Eega baaftani afaan Oromoon jara keenya dubbisa hafuura qabdani. Aanamma baafadheera naa dubbise lakkoofsa agarra lakkoofsi jira. Bakka tana takkaa dhalattee dubbiste. Okay ayyee. Seenaa bakka tana takkaa dhalattee dubbiste. Dubbiseera yan. Dubbise ayyee. Okay, lakkoofsa qabatta ustaad ayyee naan dubbisa ayyee qalama ni qabda kanaaf qalama ni qabda seenaa qalamaas didde telefoon ni qabda kaalkuleetara naan didde kanaaf kaalkuleetaraaf qalama si barbaachisa bakki kun herreega sammuurratti herreegu deemta herreega yoo baratte 50 ida'uu 80 90 dhibba kaalkulee yoo mataa keetiin nu deebiste ati intelligent jabdu smart girl in deebista ayyee Kalamaan qalamaan qabata waraqaa siin qaba. Eeshi barreessi dhaggeeffadha. Lakkoofsi mi'achaas kanatti fufee kan jirudha. Wacciitiin
warqee 30 waccitiin warqee meeqa Akkana deettanii yaada wanni fudhachaa jirtu. anaa jedhe Abu Muazii jedhe ammas Abu Kan Muazii jenne bar. eenyu jedhe Maal akkamitti macaafa qulqulluu jettaati? maal nu gaafatti waan dubbisu jiru akkam eenyu kan akkam na gaafatti Waaqayyoon isinitti amantan dubartiin hundi xurooftuudha jaabaleetti tiyya qaali. Geeta maal dhuga inni dogoggoriin meeshii. Haaya as baasii bustaas. Wanta isheen itti fuute hundumtuullee xuraawaadha jedha. Odaa ta'uu Isii qofa osoo hin ta'in namni isin dhiyaatee namni harkaan akkana tuqellee. nama yoo tutte namni sun xuraawaa. Guyyaa guutuu qaama dhiqatee huccuu miiccachaa oolee hanga galgalaatti mataskaanatti hin galu. Inni mataansaa xuraawaa jedhama. Dubartii hundumaa moo? dubartummaan jira dubartiin biraa jira Dubartiin hangeessanis keessa martee jira bakka cubboo jettee fi Dubartiin teenya lakkii alhamdulillah macaafatti waan hin bullee quraana bultuuf quraanni xurooytuudhaan jiru gadaameessa si baadhate kabajijaa quraanni keenya alhamdulillah. Kana kasinis kabajuu qabdu turtan kasilatti. Nuti ni kabajna garuu kiristaanni dubartiin kiristaanaa macaafa bulti quraanatti bultu macaafni atitti bultu xurooftu sinjaa dubartiin islaamaa quraana bulti quraanni isaan itti bulan qulqullooftu jaa. Geeta nan kolsee. Sigalee. Kan baasan iyyuu tiskii sanatti maamee Hamiddi tiskii sanatti siifin baasu jira. Siifin baasu lakki jira. natti mi tiskiisa. Hoo qabi. Seera Lewwataa boqonnaa 15 lakkoofsa 25 Abu Muaz as baasiif haa dubbisanii. Ma nan dubbisa qo'ate akka argatta chumarraa rakkoon qabu dubartiin tokko jedha yeroo xurii ji'a ishee malee jedha yeroo xurii ji'a ishee malee guyyaa baay'eedhaaf dhangala'aa dhiigaa yoo qabaatteedha yookiis yoo qabaattee yookaan yoo dhangala'aa dhiigaa kan yeroo xurii ishee booddees ittuma fufu qabaattee jedha isheen akkuma yeroo xurii ishee sanaatti hamma dhangala'aan sun jirutti xurooftuu taatii jedha. Lakkoofsi 20 takka akkas jedha. Lakkoofsi 20 irraa akkas jedha. Lakkoofsi dubartiin mee 19 dubartiin saala ishee keessaa dhiigni bu'uu hamma guyyaa hamma guyyaa torbaatti yeroo garaa dhukkubbii isheetti namni ishee bira ga'ees hamma galgalaatti abboo bakka takka gadi dhaabe hamma galgalaatti xuraa'aa haa ta'uu lakkoofsa 20 yeroo garaa dhukkubbii isheetti kanatti wanti isheen irra ciistuu fi wanti isheen irra teessu hundinuu xuraawaa najisa wasaqa haa ta'uu ittiin si fufa hunu maqaa Abu Mu'aaziin akkas lakkoofsi 20 namni iddoo ciisicha isheetti bu'ees uffata isaa miiccatee dhiira qiyaamaa dhiira. Meeqa dhaabaa beesitti dhaabaa sitti yaada irratti kenna dhaabaa Siimiti tadhaabinaan jettu. Ani fixee sitti hima. Sagalee waaqayyoo ati hafuura hamaa si keessa wasa kameemme wasa kichee isaanitti dubbisaa jirta wasa kan wasa katoon taane xuraa'amti suni ati amma fakkeenyaaf jechuun inni obsu kanarratti yaada si kenna qoy irratti ibsamaa deema yaakin sagaleen isaa irratti ibsamaa deema siif haa galu. Hayyee dubbatu. Amma xuraa'aa haa ta'uu jechaa jira achasnaa qabimee. Dhiirri xuraawaa jira dhiirri xuraawaa achitti fufa. Ati fakkeenyaaf dubartii yoo fuutettes yoo ganaa fuutetes dubartiin takka otoo xuriin ishee irra jiruuti bira yoo naqxaati. Yoo akka macaafaa taatee ni hunfadhu. Oofiyati. Amma inni yeroo dubartii kanarra xuriin jiru jechaa jira moo dubartiin yeroo makamiyyuu xuraa'oftuudha jechaa jira sagaleen kun. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni Yesuus Kiristoos itti araaramu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Namni waanuma isheen irra ciiftetti bu'ellee xuraa'aa haa ta'uu jeemiti iddoo ciisicha ishee kan bu'ettis hamma galgalaatti. Isaarraa kana nuti mana musliimaa taa'aa jirra obboleessa koo isaarraa kana dubartiin xuriin irra jira taanaan maqaa rabbii nuuf seenuu irratti yaadan qaba qoy seenuu ishee dubbisee haasa'u
Bu'ii kana afaan intamaa gadiin ittiin dhugaa rabbiin warra Takkaa'us muutiin irraa qaba darabbi jedha. Akkas jedhana iddoo ciisicha isheettis waanu isheen irra teessetti yoo bu'e namni tokko dhiirtii yoo bu'e yookiis waanuma isheen irra teessetti yoo bu'e hamma galgalaatti ishii miti namni dhiiraatis haa ta'u dhalaas haa ta'u abbumaan fade bakka isiin irra teessetti dhuftee yoo teesse. Dubbisi macaafa qulqulluu qofa. Macaafumaan dubbisu jira laa. Macaafumaan dubbisu baay'ee akka ijoo macaafni iddoo ciisichaa yookiis waanuma isheen irra teessetti yoo bu'e hamma galgalaatti xuraawaa haa ta'u namni sanuu. Namni tokko ishee bira ga'ee xuraa'ummaa ishee yoo isitti gartee isatti bu'ee inni guyyaa torbaaf xuraawaa haa ta'u. Isii tadhiinni qaama saalaa isaa yaa'u osoo hin ta'in namni itti bu'eyyuu. Namni itti bu'e waan isiin irra teessetti yoo tuqe gati naa ofi. Akkaan waliidha waan biraa argu teenya akkas lakkoofsi kunillee dubartiin tokko yeroo garaa dhukkubbii isheetti dhaabbatu sana irraa iyyuu darbee dhiigni ishee ittuma fufee yoo dhangale akkuma yeroo garaa dhukkubbii isheetti sana xurooftuu in taati. Xurooftuu jechuun akka loqodaatti siiqa. Loqoda naannoo tokkotti xurooftuun najisa akka loqoda kaanitti xurooftuun wasaqa. Islaama dubartiin islaamaa alhamdulillah quraana kana jawu waan hin qabneef gaariidha. Amaddii nu xumurtee qooyoo obboleessatti ijoo adiraa keessan qaasa turtan fakkaataa carraarii fi argadhe meesti carraanaaf kenname. Amma xumurtee kanumarrattuu dubbadhu. Eshi obboleessatiyyaa dhaggeeffadhu siifin himaa. Dubartiin fakkeenyaaf amma dubartii sanatti xurooftuudha osoo hin taane wanta ishee keessaa bahutu xuraadhalleeti inni dhiiraa yoo itti bu'ee jedha guyyaa torbaa fi jedha miti fakkeenyaaf isinii jechuudha. Kunillee wanta xurahaadha silayyuu dhugumaa akka saayinsiitis ta'ee xurahaadha. Isin wanti nama xureessu kuniyyuu fakkeenyaaf amma akkamitti liqattanii bakka isiin irra teesserra yoo teesse hamma galgalaatti qaama dhiqattee huccuu miiccattee xuraawaa jaamtaa kan jedhu bakka isiin irra teesserra yoo teesse. Tana naa hiiki dura tana. Macaafni kee jechaa jiru dubartiin xurooytuudha kan jeesan dhiiga osoo hin taane yookaan marsaa laguu kan jeen nama dhufu sana osoo hin taane xuruma xurii akkanumatti irraa dhangala'uudha. Marsaa dhiiga laguu miti. Laguu kan inni itti dubbatu 25 irra dhaqee dubbisimee lakkoofsa 25 irratti osoo dhangalaan san irraa dhangala'uu yoo marsaan laguu itti dhufe jira. Osoo marsaan laguu itti hin dhufne dura dhangalaan san irraa dhangala'a. Wanni irraa dhangala'u san maaliin beeku xuraadha wanni san. Xuraawa jechuun waan wasaqa. Marsaa laguutiin walitti hin fidin marsaa laguu jechuun wanni dubartiitti ji'aan dhufa. Dubartii musliimaan ni dhufti, ta kiristaanaan ni dhufti. Dubartuma waan ta'e hunda dhufti. Dubartii hunda ta'e. Xalhaa meesuma afaanitti dhiifamanaaf godhi. Macaafni kun macaafa ashabbaarii barreessite ta'uusaa lakkoofsa takkatti ol deebi'i. Dhiira qaama saalaa sii keessaa dhiini dhangala'uu jira. Dhiirti laguu qabdi. Maa maqaan obuusa? Wallaahi teeraristii barreesse malee jettu. Qaama beekamne buduun. Ustaaza maaliin adda baasuu fi barbaade beektaa bakka kanarratti wanni isin itti fudhattee dhangalaan san dubartii musliimaa irraa ni dhangala'a. Dubartiin musliimaatis yeroo marsaan laguu sanitti dhufe yookaan wanni ji'a sanitti dhufe quraanaan qabattu ta'ee dhugaadha. Marsaan laguu yookaan dhiinni qaji'een nama dhufa yeroo itti dhufe quraanaan qabattu hin salaattu. Ta kiristaanaatis akkasuma. Garuu macaafni seera Leewwataa 15 irra kan inni dubbachaa jiru waan marsaa laguutii miti. Wanni dhangala'aan kun dhiirarraayis ni dhangala'a, dubartiirraayis ni dhangala'a. Wanni dhangala'u san maal akka ta'e hin beekan. Xuraawaadhaa je. Isitti isin bu'inaa, isitti hin dhiyaatinaa hattan marsaan laguu bar dhiirti takka sii marsaan laguu sirra jiru harkaayyoo si qabate xuraawaan ta'u. Salaatuu danda'a waan fedhe godhuu danda'a. Garuu dhiinni wanni dhangala'aan seera Leewwataa irra dubbatamaa jiru kun harkumaanuu yoon si qabadhe an torban takkaafin xuraawaa ta'a. Sa'a 24f. Wanni sirraa dhangaloosa yoo uffata keeyyabbu an torban takkaafin xuraawaa ta'a.
Susanillee arban Akkasitti adda dheerannee baafadhu siin jechuu barbaadeeti. Ishi Marsaa laguutiin wal biran qabinii namni isaan komachuu jiru hin jiru.